رحمتك يتني يا تيسان تيسي يا تيسان تيسي أبديك جراينا يوتنو هيفتي يوم قرار مينا يوسي برادم نسكين يدينا أتم بيتا سركا Aja guddo qabna yootinu gargaarte dinke ol qabanna gadaadeen islaama waliin yayyabanna nu miskiina keeti kanaaf sitti yanna humna malan qabnu tokkicha kee qabna caala nama wanta gochuun beeku gasti galchuun beeku namni na bira hin jiru namni naa galchu hin jiru dubbii kana beekan diddeebisa jamaa gareen diddeebifnaan namarraa fa'ama. Istuudiyoo malee incitee maa sagaleen tokko tokko hin dhaga'amamti sagaleen namni kan hundi dhagaa jiran fakkaata hoo. Baga jiraattanii alhamdulillah. رسالة الرسول والقون سنفو كلمان إلهي قلتهم لنفو إن شاء الله فقاتوا دياتو ترسى الدفو لفظي نساء قفتي كرامي نفو gaafa namni hojjete hojjachee solufu rakkoo duniyaa diini uummatarraa cufu jireenyi gaariin sun waa dhabamee nafu khayri addaan godaane kan walitti fufu gaafa namni addunyaan itti haajomtu dhufu hadda namni addunyaan itti haajomtu hin argamne jechuu miti addunyaan jedhaa jirutuyyuu addunyaa isaa nama hojjete nama hojjachiisu barbaadu addunyaa isaa ilmaan ofiitii abbaa gaarii ta'ee ollaadhaaf ollaata gaarii ta'ee har isaa kaleessa isaa caalu wala hubataa deemnu har isaa kaleessa isaa caalu namni an barbaadaa jiru nama har isaa guyyaanarraa kaleessa isaa caalu akkana jechuun yoon kaleessaa maadhe adda gaarumuun dirqama yoon kaleessaa tokko yaade bari waan gaarii tokko yaade adda lama yaade sadii yaade afur yaaduun በአማርኛ እሺ ኢንሻአላህ እናገራለሁ አማርኛ ኢንሻአላህ እሺ ችግር የለውም እና እየተናገርኩ ያለሁት ምንድነው እንደዚህ አይነት ሰው ነው የምትፈልገው የሚል መልእክት የዛሬ ቆይቷል ይሄ ስራ ከተሰራ ቆይቷል የተሰሩ ስራዎች ላይ ምናልባት ኤጋ ጋፋን እንጅሪ አከናም ነው እንዲኖ ቆራቴ ባራቱ ነምቤካ ጋፋን ዱንያ ያራጋሌ አከናም ነው እንዲኖዩ maalirraa hojjete laata jedhu nan beeka adda garuu wal faamuun baay'ee rakkisaa obbiratti wal agarraa wal hubachuun keenya kunis arraa uffatan uffadhu madaalaa yookaanis immoo hin arguuyyuu anuma wajjin jira malee namni na wajjin jiraateedhaaf na arguu hin danda'u akkanitti jiru waa madaaluun isaan mala yookaanis immoo bakka inni arguun barbaanne dhaqaa hiriyaa hundi waliin jaallatu hiriyaa inni tokko hin jaallanne bira inni tokko yeroo dhaqee akka namni itti yaadda wal dhabu sababa walitti dhufeef namni yeroo wallaale sababa wal dhafuuf baay'ee isaa qaba gaafa sababa walitti dhufuuf wallaale namni sababa walitti dhufuu qabuuf gaafa wallaale waanuma duniyaa'uma adda addaa'uma gabaabaa walitti nama fida sana booda sababa wal dhabuuf barbaaddata sababa gabaabduu si barbaaddata ilaalcha gabaabduu si barbaaddata isa dheeraan beeku isa dheeraarraa waa argadha jechuun beeku waliif sabaruun beeku waliif baachuun beeku waliif obsuun beeku wal beekuun beeku walii beekuun beeku waliin beekuun beeku waliin deemuun beeynu jechuu kooti numta walumaa galatti kanaaf irra bareedaan nama obboleessa qabu nama obboleessa wajjin jiraatu qabu obboleessa rabbiif jecha jallatu irra gaariin irra hamaan nama ammoo irra hamaan nama obboleessa dhabe irra hamaan nama ammoo nama argatee ka'e dhabe obboleessichuma sanayyuu ilaal akkanatti wal caala irra hamaan nama obboleessa argatee ka'e dhabe maaliif akka argate yeroo harkaa bade በቃ ወንድምነትን ለምን እንዳገኘ ግራ የገባው ሰው ለማጣት ምክንያት ይፈልጋል ጀቹዳ ሰበባ ዳቡፍ በርባዳ ማሊፍ አካ አርገተ የሮ ዳበ
addunyaan kun na argachuudhaan maal argatteetti na dhabuun ammoo maal dhabdi laata jedhaatu man ta'a malee bu'aa buusuu yookaanis immoo waan jabaan hawaasa kanaa godhee yookaanis immoo jedhe jechuu qofa osoo hin ta'in ija ijaan waa argaa namni wal guuta immoo beekila. Yoo namni na bira hin jirre an kophaa koo hir'uudha. Namni wal guuta. Yoo namni na bira hin jirre an kophaa koo hir'uudha. Yoo namni na wajjiniin hin jirre an kophaa koo hir'uudha. Kophaa namni tokko abbaan fedhellee rabbiin nabi Yuusufiinu وفوق كل ذي علم عليم جدين الال مالف جناني أشي جتشون سورة يوسف كيست جتشوكوت أما قاعد بينسوني والجوت نمني والجوت جتشون وانا نكمل نكبدا وانا بكني تدين ناقوت تجتشو يوم بكني تدين نانقول له وان سببنا بيرد في تفولالتا كنافية جولكو ونيول بيرد فنوف namni yeroo rabbii jecha wal barbaade rabbii jecha walitti dhufe rabbii jecha sababa wal dhabuuf tokkoon qabu nama rabbiin dhabe yoo ta'e malee yoo rabbiin dhabe duraanuu nan qabdu gaafa sana na biraa deemta amma immoo utuun immoo sababa keetii jecha nama dhabuu hin dandeessu silaa namni har'aa waa gabaabaadhaan walitti dhufna achii kaanee siluma sababa kooti miti rabbiin inni jidduu keenyatti nu kaayyannee walitti dhufne sun eega jiraate sababni wal dhubanuuf hin jiru ture silaa akkana ture. Sababa walitti dhufneeftu xiqqaattee jennaan namni sababa walitti dhufneef silaa qabu namni walitti dhufne haajaa kootiif haajaa yookaanis immoo haajuma jireenyaa hiriyaa saahiba jaalala yookaanis immoo waan adda addaatiin walitti dhufa. Ammas immoo namni nama akhlaaqa qabu wajjiniin hin jiraatu namni akhlaaqa qabu eenyuun barbaada nama haala qabu eenyuun barbaada nama hunda jaallata bakki namni itti sakattaamu bakka haala hin qabnetti. Isa haala hin qabne biratti sakaattaamta isa haala hin qabne biratti iyya akkamitti akka jiraatte ilaalamta malee nama haala qabu eenyuun jaallata nama hunda barbaada. Namni haala hin qabne yookaan immoo akhlaaqa hin qabne nama wajjin jiraachuu hin dandeenye tokko eessaayyii nama gaarii argata gaalaa inni sun ofitti qabuunis yeroo gaarii eega of baranii jechuudha yeroo ijoollummaa hiriyaa filachuun gaarii ta'utuma ta'u eega of baranii hiriyaa namuma akhlaaqan qabnetti of sakatta'uun sababa kan kee qajeeluutu mala waan ta'eef wajjin jireenya namaa yeroo har'aa kana keessatti waan gabaabduudhaan waliin jiraateeti namni waan gabaabduu sanaa fi adda godaana adda ba'a sababa waliin ilfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa sababa wajjin jiraateef wallaala sababa wajjin jiraateef wallaaluuni waan faayidaa mataa isaatii jechana dhaba tuun rabbiin hin dhabin tuun rabbiin qabaadhee wajjin jiru waan sila na biraa barbaadaa jiru narraa hajumu gaafa dhabee jedhe na biraa godaana fafa guddaan isa kana maaliif jennaan anoo rabbiin hin dhabne maamna dhabama anoo rabbii wajjiniin maan jira inni ni dhabe waan gabaabaadha yookaanis immoo waan ajaasaati na dhaba taanaan silumaayyuu waan na dhabuuf lafa kaatee dhufee jechuudha maanaansa kanaaf ijoollee koo wajjin jireenyi wamanni qabu wajjin furriidhuma isaatii wajjiniin akka dhaba hunda isaatii wajjin jireenyi maaliif garuu inni jalqabaa wanni nama wajjin jiraachisu maaliif wajjin jiraadheedha. توبة أمتا نبي رحمتا وتندن كرمين بلبل توبتا لكن داكوتين ياتي فكاتا سانغا بابتي أدولتا كاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله العظيم لله سنتو يا دني وننما بكا دبي ماتي سنايا سكان كونكا نابر بادا ميچو جرا كرام بكا اوتو مكا كبو جيرا مكان اوتو وركا كبو كنما صديقا اوتو ميلا كبو باتمي تلكا من غلينو له جاتني سابه استغفر الله العظيم لله هذا رب لسا ما لفتا تقوا كرا قدا لفتا ما مرسي تبوا جهنم كيساتون قبل قوة خالق كمال مارت الله سلوى دد في توبدو غرسا دي به استغفر الله العظيم لله توبة أمتا نبي رحمتا وتندن كرمين بلبل توبتا لكن داكوتين دياتي فكاتا سانغا بابتي أدولي تاكاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله العظيم لله وتونو غرسوتي دهمان نقها نمني زبنا ما غرسم علقا
ijoollee koo akkamitti jirtu rabbiin isinii mijeessee danda'aadha wallahi rabbiin innoo danda'aadha isinii mijeessee maatii keessatti nagaadhaan isin adeebisu. Namni jaallatee maatii irraan godaanu jaallatee biyyaan ba'u jaallatee ahalii ofii jaallatu irraan godaanu maa Saudiin biyya keenyatti godaanteetti hima Arabni godaaneeraama nama akka ta'u dhabeetu akka hin taane ta'a. Kanaafi godaanaa namni akka isinitti godhee bakka isinitti godhee rabbiin keessan isin adeebisu nagaadhaan. Har'a borii keessanii har'uma yaadaa jiraachuunis bareedduudha. Har'a of dagannaanii namni borii isin yaadatu hedduu of dagata namni. Warra har'a keessatti bor keessatti har'a laallataa deemu har'a keessatti waan borii laallataa deemu rabbi sana taasisu irra caalaan ijoollee koo ijoolleen durbaa biyya alaa jirtu